Manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hojiilee investimentii fayyaa irratti murtii garaagaraa dabarse ilaalchisuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa laateetii jira. Hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa haasaa baniinsaa taasisaniin dambiin sirna jajjabeessisuu investimentii seektara fayyaa qaamoleen hojii fayyaa irratti bobba'anii jiran kanneen haga ammaa hojjechaa turanii fi dabalataan immoo kanneen akka haaraatti investimentii seektara fayyaa irratti bobba'uu barbaadaniif deeggarsa cehumsa guddaa fiduu danda'udha jedhan. Murteen kunis uummata keenyaa fi qaamolee toora kanarratti hojjechaa jiraniif murtii gammachiisaa waan ta'eef baga gammaddan jedhaniiti jiru. Itti fufuudhaanis kaayyoolee dambii kanaa kaasaniiti jiru. Kan jalqabaa kaayyoon dambii kanaa kenna tajaajila fayyaa keenya qaqqabamaa godhuudhaaf baay'ina dhaabbilee dhuunfaa kenna tajaajilaa keessatti hirmaachaa jiran waggaa laallu gara parsantaa 42 ta'a. Garuu immoo ga'umsaa fi tajaajila isaan kennaa jiran waggaa laallu parsantaa 10 gadi. Kun maal namatti agarsiisaa dhaabbileen kun baay'inaa qabaatan malee ga'umsi isaaniitii fi bal'inni toorri isaan irratti bobba'anii hojjechaa jiran dhimmoota daldala qorichaa keessattuu dunkaana qorichaa faarmaasii kan jedhaman dabalataanis immoo kiliinikoota xiqqoo ta'uu isaaniitirraa kan ka'e amma baay'ina isaanii tajaajila isaaniirraa eegamu kennuun hin danda'amne jechaadha. Hoogganaan Biiroo Investimentii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahmad Idris deeggarsa biyya keenya keessatti godhamee hin beekne yeroo jalqabaatiif naannoon Oromiyaa taasisuuf akka deemu dubbataniiti jiru. Abbootiin qabeenyaa damee investimentii irratti akka bobba'aniif mootummaan haala mijeessuu qabas jedhan. Guyyaa kaleessaa manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa inseentiif paakeejii 5 warreen investimentii tarsiimoo kanarratti bobba'uu barbaadaniif murteessuu isaatis himaniiti jiru. Murtiin inni jalqabaa fi baay'ee guddaadha jennu inseentiiviin inni jalqabaa lafa liizirraa bilisa waggaa 10 haga 16tti akka argatan murteesseefii jira. Lammaffaan kan murtaa'ee fi abbootiin qabeenyaa kun gibirarraa oomishatti guyyaa galan gibira kafaluutu irra jiraata. Garuu gibira sanirraa waggaa 5 haga waggaa 8 bilisa godhee jira jechuudha. Sadaffaarratti murtiin murtaa'ee inni guddaa fi olaanaan inni biraa liizii malee ka fudhatu akkuma jirutti ta'e dorgommii malee lafaas akka argatu murtiin har'aan tana dabree jira. Afuraffaarratti murtiin dabree warri kuni gaafa investimentii keessa galan gaafa lafa fudhatan meeshaawwan gurguddaa biyya alaatii galchaniitu jira. Meeshaawwan gurguddaa biyya alaatii galu kana qaraxarraa bilisa akka galfataniif dhaabbata qaama kan hayyamuu danda'uuf Biiroon Investimentii fi Industirii Oromiyaadha. Xalayaa deeggarsaa birookiraasii tokko malee akka barreessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa irra mirkaneessee jira jechuudha. Shanaffaan deeggarsi biraatis kana bira hoo barbaachise qorannoon gaggeeffamee gadi fageenyaan xinxaalamee deeggarsi hektara kana investimentii kan akka gaarii cimsuu waan qabnuuf kan akka gaariitti if duraaf inni barbaachisa jedhamee kan dhiyaatu hoo jiraate immediately gara biirichaatiin dhiyaate akka murtaa'u irra murtiin dabree jira jechuudha. Hoogganaan Biiroo Abbaa Alangaa Oromiyaa Obbo Guyyoo Waariyoo murtiin kun labsii akka naannootti qabnu 249 fi dambii 244 labsii investimentii bu'uureeffatee kan ba'ee fi labsii kana keessaa mootummaan investimentiiwwan jajjabeessuu akka qabu akeekamee kan jiru ta'us eeran. Naannoo Oromiyaa keessatti naannoo investimentii addaan ba'ee taa'ee jiruun lakkuma naannoo giddugaleessaarraa gara naannoo daangaatti fagaataniin jajjabeessituu argachaa akka deeman ibsaniiti jiru. Naannoo investimentii tokkoffaa keessatti gibira waggaa 5 liizii waggaa 10 irraa bilis ta'ee namni hospitaala ijaaruu barbaadu namni investimentii fayyaa kanneen as keessatti ibsaman kamurraa bobba'uu barbaadu akka fayyadamu taa'ee jira. Naannoo investimentii lammaffaa keessatti naannoo investimentii lammaffaa kun maal ka jedhu labsii keessatti dambii keessatti ifee waan jiruuf achirra argachuun hin danda'ama. Gibira waggaa 6 liizii waggaa 12 liizii lafaa waggaa 12 irraa bilis ta'ee akka invest godhu taa'ee jira. Naannoo investimentii sadaffaa keessatti gibira waggaa 7 liizii waggaa 14 kan jedhu taa'ee jira. Naannoo investimentii afuraffaa jechuun gibira waggaa 8 liizii waggaa 16 kun jechuun oomishaa seenee yeroo sala gibiritti kafaluu qabutti waggaa 8tiif gibira irraa bilis ta'ee liizii lafaarraa immoo waggaa 16 bilis ta'ee investimentii kanaatti bobba'uu akka danda'u mootummaan kan murtii cimaa murteessee jira.
tajaajila fayyaa dhaqqabamaa godhuu fi teekinooloojii gama kanaan jiru cimsuuf biiroon fayyaa qaamota dhimmi ilaallatu waliin tahee kan babal'isaa deemu ta'us kaasaniiti jiru.